shamarran keenya ammallee baay'ee rakkachaa jiru. Biyya keessattuu biyyoota garaagaraa keessatti baay'inaan rakkachaa jiru. Haa ta'uti keessattuu irra caalatti immoo Joordoon keessa jechuudha. Dhugaa maaloo obboleewwan koo dhugaa rabbii dubbachuudha fi namoonni ijoollee keessattuu ijoolleen gurguddan ijoollee mana kudhanii keessa jiran osoo hinna isaanii hin beekne biyya ormaa geessanii hin dararaa jiran baay'eetu jira. Isaan sanirraa of eegaa adaraa keessan jechuun qarshii jettanii ilmoo teessanii gurgurina qarshii jettanii osoo daa'imti keessan yookiin iddoo tokko yaaddee yookiin yaada bal'inaa yaaddee yeroo isheen hin godhatin biyyuma alaatiif jettanii daa'ima xiqqoo biyyarraa ergaa jirtaniif dhaamsa xiqqoo qaba. Akkasuma immoo ijoollee biyya Joordoon keessatti rakkachaa jiran adaraa keessan yoo deemtan biyya seera qabdu karaa seeratiin deemaa malee dallaala akkasiin bakkuma argatti sin gatee sin biraa hin deemu. Adaraa keessa sin jedha. Ashamaa akkam jirtu hordoftootaa fi kabajamtoota chaanaala kooti kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenya waaqayyoo isin haa baatu. Akkam jirtu an obboleettiin keessan nagaa guutuun qabaa galata waaqayyoo. Asinis baga nagaa taatanii akkuma dura isiniif dha'uu yaadetti obboleettiin keenya tokko Joordoon keessatti baay'ee rakkina keessa jirti baay'ee rakkina cimaa keessa jirti jechuudha. Akkasuma birrii ji'a jahaa dhooggatanii jiru. Damoosa isheetillee hin kennee fi damoosa ji'a jahaa dhooggatanii jiru. Baay'ee kan garaa nama nyaattu jechuudha. Viidiyoo san immoo tekisto jettee jirti dhumarratti dhaggeeffachuu dandeechuu keessa isinii galcha jechuudha. Inna waan baay'ee nama gaddisiisu adaraa keessan adaraa ijoolleen keessattuu Joordoon jirtani hundi keessanii waliif mirmadhaa isin yoo lammi yoo mirmate malee namni waliin mirmate tokko yoo hin jiru jechuudha. Amma dallaalli asumatti fidee si gatee si biraa deema yoo ati bilbiltee bilbila si jalaa cufatu jechuudha. Biyyaa isoo bilbilanii bilbila maraa jalaa cufatu. Asii isoo bilbiltee bilbila si jalaa cufatu. Dallaalli birrii qofa nyaata malee faayidaa tokkoyyuu hin qabu jechuudha. Inna warra kana godhu warra dallaala taqa maaliif dallaala argataa hin booda erga bakka gaarii hin taane mala qayyaruu fi qaba jechuudha. Garuu keenya akkasii miti jechuudha. Ijoollee keenya karaarratti hambisaa jiranii karaarratti ajjeesaa jiranii jechuudha. Inna keessattuu immoo ijoolleen Joordoon jirtan adaraa keessan obboleettii suuraa isinii maxxansina. Adaraa obboleettii keenya kana dhaqqabaa isiniin jedha. Baay'ee rakkina cimaa keessa jirti. Birriilee damoosa ji'a jahaa dhooggatanii jiru jettee jirti. Dhugaa waan baay'ee nama zanaazan jechuudha. Tikistii waa hundumaa maqaallee waa hunda isheetu galbeessistee jirti jechuudha. Anis hanga tokko namni tokko yoo nama tokko arge sagalee akka taanuuf irra deebiidhaan wanta kana maqaa isheetu hime waan ta'eef himuu hin dandeenye maqaa isheetu himte waan ta'eef isa dhaggeeffattu viidiyoo hanga dhumaatti immoo dhaggeeffadhaati. Namni yookiin akka carraa ta'ee beekuu danda'utu jira jechuudha. Kanaafiyyuu waliif sagalee haa taanu nuti obbonoomti walitti dabuu baannee sagalee walii ta'an hin argamaa jechuudha. Wanti hundiyyuu waliif hirmatanii jechuudha. Inna gaarri sirratti jiguu wayyamoo uummanni sitti jiguu wayya jennaan uummanni irratti jiguu wayyaa jedhe. Maaliif yoo gaarri sun yoo gaarri sitti jiguu wayyaa jedhe uummata osoo hin taane dhiifama gaarri irratti jiguu wayyaa jedhe. Maaliif gaara sanuu kan namarraa kaasu uummata waan ta'eef uummanni sitti jinnaan namni sirraa fuudhu hin jiru jechuudha. Kanaafiyyuu nutis akka sawwini ofii keenya walirratti duulee walaa gargaarru akka namicha gaarirratti jigee uummanni kaasusan akkasumatti walaa kaafnus ni jedha. Bakka rakkannetti waliif sagalee haa taanu keessattuu ijoolleen biyya ormaa jirru adaraa keessan birrii keessanillee gara hin taanetti ergatinaa karaa alaatiin illee ijoollee nama amanamaatti ergadhaa nama paaspoortii qabutti ergadhaa. Maqaasaa fuulaasaa qabadhaa lakkoofsasaa qabadhaa bakka kanaan booda yoo warra isaatti keessan hin qabama jechuudha. Bakka barbaade yoo ta'eyyuu qabamuu danda'a jechuudha. Akkas isiniin jedha hanga dhumaatti immoo viidiyoo kan dhaggeeffadhaati dhumarratti isiniif hin kahaa maqaa micayyootii fi suuraa ishee isinii maxxanfama achirratti chira laaltanii immoo yoo akka carraa ta'e yoo beektan sagalee ta'uufii qabdu adaraa keessan jechuudha. Dhugaa rabbii waliif sagalee ta'aati bakka micayyoon kun jirtullee dhaqqabaati. Akka birriin isheetis kennamee fi yookiin immoo nagumaanillee kanatti haa baatu jechuudha. Keessattuu ijoolleen Joordoon baay'ee bo'aa jiru jechuudha. Bakka jireenyi nama jibbisiisa jechuudha. Dhugaa rabbii Joordoon san keessatti inni akkasii hundi keessanii sagalee walii ta'uun hin dagatinaa isiniin jedha. Kiyya dhaamsi kanuma wanta isinii gorsu adaraa keessan obboloota koo adaraa keessan biyyi birruma jettanii biyyuma hin taane hin deemina. Birriin guddaa jettanii biyya hin taane hin deemina. Biyya bakka birrii xiqqoon hojjettee yoo fayyaa kee nagaa kee guutuu kee mana gaarii waaqayyoo si geesse isa siinii wayya jechuudha. Amma ijoolleen birrii ilaalanii biyya
birriin guddoo deemna fa'a jedhanii akkasitti deemaa turan jechuudha. Innaan sanii nuti keessaa immoo dallaallee bakkuma taa'etti singalcha bakkuma taa'etti akkuma birri seerraa nyaata jedhutti birri seerraa nyaannan innis geenye singata jechuudha. Dallaala karaa seera qabeessan deemaa isiniin jechuu jaaladhaa. Hanga dhumaatti viidiyoo keenya daawwadhaa isin jedha. Asumaanii warroonni akkasumas chaanaala kanaan haaraa taatan subscribe gochuudhaan jajjabeessaa isin jenna. Karuma viidiyoo isin dabarsaa ani immoo viidiyoon kiyya har'aaf kanuma dhaamsi kiyya viidiyoo itti immoo daawwadhaati. Maqaa mucayyootii fi suuraa ishee hin maxxanfama jechuudha. Isa daawwadhaa hanga dhumaatti. Nagaan ta'a aga viidiyoo biraa walitti deebitti. Akkam nagaa jirtu ijoollee Oromoo nagaa keessanii an nagaa kootti galata Rabbii jirra jirtu hordoftoota kabajamtoota ilmaan Oromoo ani nagaa kootti galata Rabbiitti jinteessan jirtu jiraan galata Waaqayyoo ijoollee Oromoo warra taatan warri viidiyoo kana argitan hadaraa Rabbii isiniin jee hadaraa Kiristoos isiniin jee viidiyoo kana koppilink sheer naa godha hadaraa Waaqayyoo itti bultanii ijoolleen kiristaanaa hadaraa Kiristoos maskalii mormatti itti laala hundi keessanii harmee keessanii jedhaati viidiyoo kee kana sheer koppilink naa godha waan biraa isin irraa barbaadu koppilink bicha isin irraa barbaada maalifiin namni dandeettii qabu dhaqqaba waan ta'eef obboleettiin ta'e asirratti argitan tuni maqaan isii Leelaa Hiisaa jedhamti godina Shawaa Lixaatti isin dhalatte Joordoonitti argamti ji'a jaadamoo san kennineef balbala itti cufanii taa'anii jiran du'aaf jechaa gidduu jirti hadaraa Rabbii hadaraa Kiristoos lookshinii sitis naa erganii jiru goddanyaa sititti gaaf tokko bilbiltee damoosa ji'a jaanaan kennine akka malee keessan jira jettee itti batte kanaafuu ijoollee viidiyoo kana argitan masitti sheer naa godha masii duraa wajjinan haasaa ture amma immoo bilbilisiin yaalaa bade hadaraa viidiyoo kee kan masii irratti sheer naa godha lookshinii isin bira jirti waan ta'eef hadaraa Rabbii hadaraa Kiristoos share koppilink naa godha share koppilink bichaan isin irraa barbaada warri haadha qabdan warri abbaa qabdan warra haadha teessanii yaaddan hadaraa harmee teessanii hadaraa abbaa keessanii share naa godha ሰላም የሀገሬ ልጆች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እቺ እህታችን የምትገኘው ጆርዳን ውስጥ ነው። ከኢትዮጵያ ከወጣች 6 ወሯ ነው። 6 ወሩንም ደሞዝ አልወሰደችም። በሩ ተዘግቶበት ስቃይና መከራ ውስጥ ነው ያለችው። እባካችሁ ደግ ኢትዮጵያ ያላችሁ ጆርዳን ውስጥ እችን ልጅ ማገዝ የምትችሉኝ እባካችሁ በዚህ ቁጥር ደውሉልኝና ሎኬሽን ልክላችኋለሁ ድረሱልኝ 0558782165 ደውሉልኝና ሎኬሽን ሰጣችኋለሁ ሄዳችሁ ማት ትችላላችሁ እህት ናት የእናንተ እህት ናት እባካችሁ ደግ ኢትዮጵያኖች ካላችሁ ሼር አድርጉልኝ ወርሺ ደቀቡ ደንደሰን manasi dhaquu dandeessan lookshinii isin bira jira waan ta'eef duwwaa 558 7 21 65 na bilbilaati lookshinii isinii fankennaa na dhaqqaba hadaraa Rabbii sheer godha.